lama nagaa ajee itti nagaa ajjua kitani zaytiin kiyya kana fakkaata kana jechuudha waliin alaawasni waliin magna jechuu toshitanii haala kanaan akkasii waliin makuu qabdu ajaa'iba jechuudha dhugaa rabbi baay'ee tokko akka inni itti nama mararu akka inni itti illee bareedu haala kanaan toshitanii bulcha ashama harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota maatii chaanaal Abeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo golaaf bakka jirtan manaaf mandara jirtan isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maatii chaanaal Abeeloof Noora baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedheen jira egaa guyyaa har'aa Abeeloof maaskii rifeensa keenya akka baay'atu akkasumallee akka hin goggoone jechuudha darbee immoo ho'a kana keessa haala amma jirru kana keessatti jechuudha rifeensi keenya baay'ee akka bubuqqaane kan nu gargaaruu danda'u jechuudha maaskii isinii hojjeetiin dhufeentiin jira egaa mana keenya keessatti waan irraa argannu gatii salphaa fi haala salphaatiin illee hojjechuu kan dandeenyu jechuudha egaa hordoftoota kiyya warri har'areef gara maatii kiyyatti dabalamtan anaa dhufu baga nagaan dhuftan laayik gochuun sheer gochuun subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama subscribe yoo gootan oliirra yoo go'attanii waan ani yeroo hundumaa dabarsu jechuudha chaanaal kiyyarra dafee akka isinirra qaqqabuu fi isin fayyada jechuudha akkasumas immoo faayidaa hedduu akka irraa argattan abdii guddaan qaba egaa hordoftoota jaallatamtoota kiyya maaskii addaati maaskii ajaa'ibaadha jechuudha akka itti fayyadamtanis immoo abdii guddaan qaba jechuudha amma maalirraa akka ejjedhe akkasumas maaliin akka ni ejjedhe jechuudha waliin deemnee itti fayyadamna na wajjiniin ta'a turtii keessan ana wajjinaatu walumaan hojjenna jechuudha warra na barbaachisan isiniin jedhee qabadhe ruuziidha namni ruuzii hin beekne jirtanii ruuzii gosa kamiyyuu haa ta'u ruuzii kana akkasumallee immoo avokaadoo firee tokkodha jechuudha ammaaf avokaadoo firee tokko darbee immoo zayitii yani kanan itti dabalamu immoo ablaa dabra ablaa kan jedhanii asirraan ilaala dabra ablaa heer ooyiliin jedhu kanadha jechuudha baay'een keessanii hin beektu zayitii kana jechuudha egaa amma jechuudha kallattumaan yookiin immoo daariktii yeroo ergitanii jechuudha kanan dura affeela ruuzii dura affeela kan boodarraa jechuudha ruuzii kiyya asnaqee erga asnaqee bishaan ho'ifadhee kaawwa'eetiin jira asnaqa bishaan ho'ifadhee kaawwa'ee jira jechuudha amma walitti deebina isiniin ja'a immoo daariktii jechuudha qabbanarra keenyee waliin ilaalla hanga kuni bilchaatutti jechuudha turtiin keessan ana wajjiniin haa ta'u hanga kun bilchaatu na waliin ta'a isiniin jechuu barbaada haala kanaan itti naqa kunoo yeroo deebi'ee haala kanaan danfaa jira jechuudha sirriitti bilchaachuu qaba argitanii ishumti xinnoon suni aga inni itti baay'atu jechuudha akkasittiin amma naaf bilchaatee jira haala kanaatiin amma cufee hanga qabbanaa uttina wajjiniin ta'a yeroo qabbanaa waliin kunoo ruuziin kiyya haala kanaatiin sirriitti bilchaatee jira bishaan isaa waliin jechuudha kan nuti kallaxuu dandeenyu daariktuma jechuudha kunoo kallaaxaa jookii qopheessa'eetiin jira kallattumaan asin naqa jechuudha bishaan isaa waliin itti naquu qabdu sababiin isaa ruuziin waan garmalee tokko furdatuuf jechuudha kun immoo avokaadoo kiyya irraa quncisee kukkuta'eetiin jira jechuudha avokaadoo illee asumaan kallattiin itti naqna jechuudha erga kukkuttanii haala kanaan itti naqattu amma jechuudha haala kanaatiin meeshaa itti naqniitiin daakkanna jechuudha yeroo daaktan haala kanaan daakkattu hanga inni diqiqqi jedhee tosheetiin wal fakkaatutti jechuudha haala kanaan daaktu laala akka inni diqiqqi jedhee baay'eetti jechuudha sirriitti naaf daakameetiin jira jechuudha isinis haala kanaan daakkachuun ni dandeessu ani haala kanaatiin kananii daakka'e jechuudha amma qodaa isaatti naqannaa na ilaalaa wajjiniin deemna kunoo qodaa qulqulluu qaba'ee dhufeetiin jira jechuudha qodaa kanatti yeroo naqxanii waaw ajaa'iba kanatti jechuudha haala ajaa'ibaa haala dinqisiisaatiin kireemii addaa hojjetannee jirra jechuudha kireemiin kuni dhugaa dubbachuuf waan ajaa'ibaati ofii keessanillee yaaltanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha kunoo laala qubootti yeroo gootu diqiqqi jedhee jira toshitanii bulcheessitanii booddee haala kanaan diqiqqi gootaniitiin daakuu qabdu jechuudha maaliif jennaani yoo akkasitti daakame
isin fayyada jechuudha. Rifeensa keessan isin fayyada akkasumallee akka inni rifeensa keessan irra hin teenyellee in taasisa jechuudha. Egaa isan booddee kunoo haala kanaatiin zayita isinitti argisiise. Zayitii kanallee jechuudha akkasittiin wal keessaa toshitaniitiin wal keessa maktu jechuudha. Bifumti isaa bakka bifumti isaallee akka inni namatti tolu dhugaa dubbachuuf ani hedduutti gammada akkasumallee faayidaan isaa jechuudha. Ajaa'iba kana dhugaa dubbachuuf itti fayyadama. Namoonni hin gowwoomina dhugaa maal rifeensatti baxaxuun je'ina itti fayyadama dhugaa rabbii waan mana keessan keessa jiru itti fayyadama. Rifeensi akka abbaan kunuunsatedha waan ta'eef kunoo ilaala kireemii ajaa'ibaati. Waan mana keenya keessatti hojjechuu dandeenyu jechuudha. Egaa jechuudha amma walumaan hojjennee ufnee jirra akkaataa ani itti ejjedhe kanaatiin yoo hojjettan yeroo gabaabaa keessatti rifeensi keessan haala ajaa'ibaatiin qulqulleeffachuu akka dandeessanii nan amana jechuudha. Wanta gatii guddaan hin baasisnedha. Rifeensi dheerateefis miti gabaabbateefis miti akkuma abbaan godhedha jechuudha. Yeroo ati kunuunsituu fi yeroo ati hin kunuunsine garaagarummaa hedduu qaba jechuudha. Yoo ati callisteetuma gadi dhiiste filitteellee gadi dhiiste waa ittiin dibdu taate rifeensi kee in miidhamna. Sababii inni miidhamuuf akka qilleensi biyya kanaa fi bushaan biyya kanaa itti fayyadamnu rifeensa keenya waliin waliin fudhatu. So kanaaf jechuudha maaskii adda addaatiin hanga biyya keenya gaallutti itti fayyadamuu akka dandeessan isinii jedha. Egaa waan hundumaatiyyuu godhaa yookiin immoo fayyadamaa jedhee duubatti isin jalaa hin deebi'u. Maaliif waan ani ofii kootii waan namni tokko yeroo dibatu hin amanu hamma namichi sun dibatutti hin amanu. Ofii koo dibadhee waan ani irraa miidhamee fi waan ani irraa fayyadame waan an beekuuf immoo isinitti hime jechuudha. Shakkiit fi maamii tokko malee akka itti fayyadamtan abdiin qabaa. Egaa hordoftoota kiyyaa kallattumaan yookiin immoo daariktii itti galee isin nan argisiisa jechuudha. Egaa baay'een keessanii yeroo hundumaa isinitti himee jira filaa yookiin immoo faaqee kan jettan jechuudha. Haala kanaatiin gurguddaa kan ta'e rifeensi keessa yeroo filtan akka inni isin jalaa hin bubuqqaane isin gargaara. Akkasumallee rifeensa keessan yeroo filtan jechuudha bukkeerraan lamatti baqaqsitanii akkas filaa malee asirraan akkas hin filiina. Akkas yeroo filtan rifeensi keessan duubatti harkisamaa bubuqqaa adeema. So akkasitti rifeensa keessan adiin lamatti hiraati yeroo hundumaa jechuudha. Lamatti hirtanii haala kanaan filtu jechuudha. Ani yeroo hundumaa halkanis haa ta'u guyyaa haala kanaatiin natti tola jechuudha. Rifeensa kiyyaa akkas godhee natti mijata. Egaa akkas godheeti filaa jechuudha. Yeroo filtan humnaan qabdanii ziqqixin godhina. Suuta jaa harka keessaniin las gochaa. Fireen tokko fireen lama isheen bubuqqaatu gadi hir'achaa adeemti malee dabalaan adeemtu jechuudha. Na haala kanaa suuta jettanii akkasittiin gadi suuta. Akkasitti filaa adeemtu. Maaliif rifeensi keenya goggogaadha qibaatii waan hin qabneef jechuudha. Rifeensi keenya goggogaadha walumaa galatti. Yeroo hundumaa yeroo mimmiicuun goggoga jechuudha. Haala kanaan reefu yeroo filee baay'ee tokko ol kottoonfata jechuudha. Egaa amma kallattumaan dibadheetiin isin agarsiisa jechuudha. Narraa akka ilaallattaniif yookiin shakkii tokko malee kana fakkaata. Baay'een keessaniin argitu dibadhee isin argisiisa jechuudha. Sirraa beetitti diddiba. Yeroo dibdan jechuudha saaqaa keessasaa saaqaa haala kanaan gubbaarra hanga qarqaraatti jechuudha. Gubbaatii hanga qarqaraatti qarqarri isaas dibamuu qaba. Muuf gubbaa bichaa osoo hin taane qarqarri isaa dibamuu qaba.
jalaanis akkasitti galchitanii masaajiin keessumaa rifeensa keessan jechuudha. Masaajiin baay'ee tokko bu'aa guddaa qaba jechuudha. Masaajiin rifeensa baay'ee bareecha. Haala kanaan akkasitti masaajii go'a. Akkasii. Ani waanan viidiyoo hojjedhuuf malee jechuudha. Isin warra viidiyoo hin hojjenne ani achaan gaggabaabsuu barbaada. Viidiyoon akka garmalee namarra hin eeranne, gaafa garmalee namarra eerate namni viidiyoo sana ilaalee xumuruu jibbaa, akkasumas immoo irraa hubachuu dadhaba jechuudha. Viidiyoo gaggabaabsanii yoo namatti argisiisanii irra caalaa nama hubatama jechuudha. Naman gofonnanu yookiin immoo naman dadhabsiisu. Kanaafiyyuu jechuudha. Isin masaajii tolchitanii masaajii gochuu qabdu. Harka keessa irra tursitanii daqiiqaa muraasa masaajii gootu jechuudha. Sababiin isaa masaajiin sun akka isin fayyaduuf jechuudha. Ani sababiin daddafee goo akka viidiyoon hin dheeranneefidha. Inna haaluma kanaatiin jechuudha. Isin masaajii daddaftanii masaajii gochuu ni dandeessu. Ani adii gaggabaabsee viidiyoo waan ani jedhuuf gaggabaabsee masaajii godha. Asinillee haaluma kana asitti dibee kanaatiin akkanitti diba jechuudha. Na wajjiniin ta'a. Amma jechuudha kunoo asiinis akkaatuma sanaatiin dibeetiin jira. Kunoo haala kanaan jechuudha. Kunoo akkasiin dibeetiin jira jechuudha. Akkuma sana dibeetti isa kanallee dibeen jira jechuudha. Masaajii viidiyoon akka dheeranneef je'eni akka akkas gootanii harka keessan lamaaniin akkasii harka keessaniin akkas goggootu jechuudha. Akkasitti masaajii gootu jechuudha. Masaajiin dirqama nama barbaachisa. Inna gidduusaa jechuudha xiqqoo. Amma bakka xumureetiin jira jechuudha. Akkasii walitti qabaatii immoo umarratti immoo jechuudha. Qarqarasa amma kallattumaan erga akkas gootanii wayyaa keessan balleessuun mala. Wayyaa keessan waan balleessuuf immoo jechuudha. Isin immoo beektanii jechuudha galgala gochuu qabdu. Haala kanaatiin akkasii haala kanaan jechuudha. Isin torbanitti haala kanaatiin yoo godhattan akkasumallee
saayitii tokko qofaa jechuudha. Ani saayitii tokko qofa ofirra tursa. Yoo over baay'ate saayitii tokko, yoo xinnaate daqiiqaa 40 kanaa gadi miicina. Akkasittiin miiccattu jechuudha. Amma pilaastikiitti gootanii hojii keessan hojjechuu dandeessu. Yoo pilaastikii gochuu baattan akkasitti illee taa'uu hin dandeessu jechuudha. እና haala kanaan akkasittiin saayitii tokko ofirra tursitanii miiccattu jechuudha. Miicee isinitti argisiisu immoo haalli naan mijatu bakka ani itti miiccadhu kilaasikoo miti bakkeedha waan ta'eef kanaaf viidiyoon kun akka argamu waan barbaanneef ani isaan akkanarratti hin barre jechuudha. Kanaaf yeroo miicuu isin argisiisuu hin dandeenye sa'aatii tokko ofirra tursitanii miicuu ni dandeessu. Hordoftoota kiyya turtii haganaa nafaana taasisuu keessanii isin galateeffadha. Galatooma isiniin jedha turtii gaarii.